Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana man tabraalee ashama harka fuun isiniin jechaa wanta kana laaltan malee suuraa isaa screenshot godhattan malee bira hin darbinaa obboleewwan isiniin jedha. Wanti kuni wallahi gatiin isaa bittaan gatii isaa akkaan diqqaadha. Faayidaan isaa immoo wallahi guddaadha. Wanta takko faayidaa isaa osoo hin argine takka viidiyoo isin hojjetaa hin jiru jechuudha. Faayidaa isaa argee bitee itti fayyadamee argee maaliif akka fayyadu argee viidiyoo isin gadi lakkisaaraa jechuudha. Itti fayyadamaa jechuu barbaadeeti wanti na fayyade akka isin fayyaduuf itti fayyadamaa jechuufi viidiyoo isin hojjedhee jechuudha. Hundi keessanuu viidiyoo kana laaltan malee bira hin darbinaa isiniin jedha. Warroonni mana kiyyaafis haarawaa taatan like, subscribe, share godhaa hiriyoota keessaniifis tarii kan waan gatii xiqqoodhaan bitanii irraa faayidaa argatan wallaaluudhaan kan ka'e itti rakkataaran baay'eetu jira waan ta'eef share godhuun subscribe godhuun viidiyoo like godhuun wama takka isinirraa hin dhisu jechuu barbaadeeti obboleewwanii yoo dogongoris dhiifama isiniin jecha wanti kuni feks jedhama. Wanti kuni wallahi faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa maal jettan ijoolleen keessattuu hammaama dhibdan kan uffata miiccan kan funyaan keessan isin ukkaamamee sababa hafuura garagaraa sababa batalayee ijoollee mana daa'immanii keessa hojjettan isin fayyadu jechuudha. Hafuura fincaan garagaraa hafuura kiloorsii bakka shittaa garagaraa isin jibbisiisu funyaan keessan isin ukkaamsee akka asmiititti funyaan keessan kanaan isin duuche jechuudha. Faayidaa guddaa qabaa jechuu barbaadeeti. Isa kana suuraa isaa screenshot godhadhaati kanuma jechuudha. Inni suuraa isaa screenshot godhadhaati gatii rakkasa mana wanni farmaasii hundattuun argama. Wanni yoo dhattanii suuqii hundattuun argama. Suuraa isaa gadi buustanii madaamii teessanitti soo mul'ifattanii isinii bituu dandeetti itti fayyadamaa isiniin jedha. Diqquma isaa fuutanii funyaanitti olattanii yeroo saniif diqqoo isin gubaa achi booda horuu keessan funyaan isin ukkaamame isin irraa gadhiisaa deema. Itti fayyadamaa faayidaa guddaa qaba. Irraa fayyadamee argeera isiniin jechuu barbaadeeti obboleeyyanii itti fayyadamaa. Gatii diqqaadha. Hoo guddate riyaala 5 hin caalu itti fayyadamaa bitadhaa isiniin jedha. Fayyaan faaya fayyaan dhabina waan faayidaa isaa arge malee waan faayidaa qabu takka malee isiniin hojjenne wanti na fayyade kun tarii namni tokko yoo irraa fayyadame jedheeti dhiibbaan bishaanii haa unattuu isiniin jechuu barbaadeeti. Inaaffaan faayidaa takka hin qabu. Waan beekan irraa hiriyaa ofiitiif qooduun waan guddaadha. Share godhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya.